magaalaa guddittii gamtaa Emireetota Arabaa Dubaayitti kan argamu Hoteelli Emirates Palace mootummaa biyyattii waliin qindaa'uun kan ijaaramedha. Hoteelli kun addunyaa kanarratti hoteela sadarkaa abbaa urjii 7 kan qabu ta'uu qaba jedhanii dhaabbileen hoteelaa fi sadarkaa kennan beekamtii kan kennaniif yoo ta'u, ija Dubaay kan ta'ee fi sadarkaa idil addunyaatti ijoo dubbii guddaa kan ta'e Hoteelli Alburuj illee isa kana caaluu hin dandeenye. Hoteelli Emirates Palace artistoonni beekamoonni fiilmii fi muuziqaa kan itti filatanii fi yeroo isaanii hedduu kan itti dabarfatan akkasumas fiilmiin Fast and Furious wayita warabamutti fiilmicha keessatti hammatamee ture. Gama biraatiin immoo sirbituun Ameerikaa beekamtuun Kiristiinaa Aguleeraan bara 2008tti imala muuziqaa Back to Base jedhamee qopheessite irratti hoteela kana keessatti sirbiteetti. Hoteelli Emirates Palace kutaalee gurguddoo 390 kan qabu yoo ta'u, kunneen keessaa immoo 22 isaanii wanti hundumtuu kan guutamee fi maatii lakkoofsa hedduu qabanii fi kan oolan yoo ta'u, 92 immoo meeshaaleen hundi kan guutamee fi maatii lakkoofsa xiqqaa qabanii fi kan tajaajiludha. Seenaa guutuu kana Mashuwaalakiyaa Tiyuub Afaan Oromoo irraa ni argattu.